maal hojjetani jawaar ka'een nuti yoo har'a arsiin bahaa ol deebi'ee rafu maal jawaar ka'een nuti kama Harargeeti kama Baaleeti kama Arsii Lixaati arsima keessaa yoo dogara biraan tarkaanfatin maaliif hin baane ijoolleen sirra jirtan ijoolleen sagalee kiyya kana dhageettan ijoolleen Arsii bahaa hundi isaatu warra keessan takka takkaan itti bilbilaati rakkinne bitamanii biltsiginnaa jalatti galammu rakkoon isaan hiriira isaan ba'uu dhoogge maali rakkoon jawaariin isaan gabba'uu dhoogge maali tokkoon keessan hin jirtani wala Ameerikaa wala Austraaliyaa wala jinni wala jaanka wala dawla arabaati kulliin keessan hin jirtani gandi keessan maaf hiriira ba'uu dide arbaa gugumaa ba'uu dide maali rakkoon isa keessa jiru maaliif bayaan jenneen ganda keessaniin maaliif hiriira kana biraa duubatti hin hafinaa jettanii maan gaafanneesin maa bilbiltanii itti dhiyyine akkanumatti riphaniitumaan yeroo maraa Arsiin Lixaa Shaashamanneen dhumatee hasaasa dhumatee dodolli dhumateeti yeroo mara isaan harka bobaa isaanii jalatti yeroo mara irra taran akka waan ba'anii jedhanii Arsii olii qabanii dhiigni ijoollee Shaashamanneeti ijoollee hasaasaati ijoollee Harargeeti labbiin dhiigni ijoollee sanii isinitti haa iyyu dhiigni ijoollee akkasitti dhangala'ee sun isin haa qabu yoo bitamtaniitiin namicha kana jalatti galtanii jiraattan rakkoon baru isinirra ga'uuf ta'a gabbaati waan ummanni ta'e ta'a Arsiin bahaa gabbaati waan ummanni ta'e ta'a akka ijoollee Harargeetiin akka ijoollee Shaashamannee akka ijoollee hasaasaatitti gadi ba'aatii dhumadha mana naateettanii yeroo mara Shaashamanneen dhumatee hasaasa dhumateeti keessatti herregamtani keessatti lakkaa'amtani maali wanni isin keessatti viidiyoo kana sheer godha abbammaan dhuftan sheer godha ijoolleen tennoorri dhuftan Arsiin Lixaa haa dhaggeeffatu maaluma yeroo mara wanni isaan hiriira ba'uu didanii yeroo mara bobaa Shaashamanneetiif bobaa hasaasaaf dodolaa jalatti riphanii wannummaan isaan hiriira ba'uu didaniif maali takka takkaan ijoolleen Arsii Lixaa asirraa ol baatanii warri laayivii waraabdan eenyu guutuun keessa of beeytan ijoolleen Arsii Lixaa keessattuu ijoolleen gara Hurutaa gara Itayyaa gara Arbaa Guuguu ijoolleen asiin gara wanniidhaa kunniin marti keessanuu gara dheeraa kunniin maaliif hin baane wanti ba'uu isaan dhoogge maali warri gara Asallaati maali wanni ba'uu isaan dhoogge maali yeroo bira kutaan biraa wanni dhiigni isaanii dhangala'uuf kutaan gara biraa maaliif dhumti ijoolleen gara biraa isin maal hojjettan bilisummaa addatti argattammo bilisummaa adda isinii dhuftee jiramu maali wanni isin dhiigni keessan dhangala'uu dideef ijoollee dhiigni dhangala'u wajji salphinni odoo isin argine Arsiin bahaa ba'a Arsiin bahaa beeka arribanii beeka cadhisanii hundi isaaniitu beeka maaliif cadhisan ijoolleen Arsii bahaa keessa maaliif cadhisan maa cadhisan Aziiraa Jinuuraa isaa as bahee dubbatuun argine yoo gara biraatiin dubbate malee maaliif cadhisan maa iyyanii iyyisiisaniitiin hiriira bayaan jenneen maaliif cadhisa Arsiin bahaa wanni cadhisuuf maal argatanii cadhisan isaan addatti maal argatan tolchaan Faatimaaliif cadhisan reediin Faatimaa cadhisan asliin Faatimaa cadhisan kulliin keessanuu maaliif iyyitanii itti iyyisiiftanii warra keessaniin hiriira bayaa ummata wajjin ummata fakkaadhaati ciiftanii mana rafanii bilisummaan hin dhuftuuti bobaa Shaashamannee jala qabamtanii yeroo mara Shaashamanneen dhumatee achi keessatti lakkaa'amta warri Arsii bahaa guutuun keessan odoo takkittiin gabbaatanii simbiran ajjeesin ijoollee dhiigni ijoolleetiif lafeen ijoollee biraa caccabdeeti isin achi keessatti herregamtan Arsii jedhanii walitti isin qaban eessabbaa keessaniitii gootummaa fuutan goonni gabbayee dhumataa jira onnee isaa laphee isaa rasaasaa kennee dhumataa jira goonni Harargee goonni Arsii Lixaa gadi bahee dhumataa jira ijoolleen Baalee gadi baatee jirti bakka mara Arsiin bahaa maal abbaa isaanii hojjetan isaan yoo bilxiginnaallee ta'an bilxiginnaa taane jedhanii haimanii akkasitti isaanirraa laakkaa'amuuf ta'etti yeroo biraatitti dubbii kana waan ta'eef odoon salphatin odoo ummata keessaan salphatin Arsiin baha ati ummata fakkaadha baha ati Arsii Lixaa fakkaadha baha Shaashamannee fakkaadha baha hasaasa fakkaadha baha ati Baaleen fakkaadha baha Harargee fakkaadha ijoollee Harargee erga maaster pilaaniin irraa eegaleetiin odoo guyyaa tokko dhiigni isaanii coquun dhiisin ijoolleen Harargee har'a geette hoggarraa itti jijjiiramu homaan sababanii isii mataadha homaan sababanii isii mataa facaasan ijoollee duuti akka Harargee keessatti deemtu
tasuma gara biraatti deemteen beektu tasuma kijibuu wal kijibuun faayidaan qabu Harargeetti aansee dhiigni akka malee dhangala'u dhiiga ijoollee Shaashamanneeti dhiigni akka bishaaniitiin lafarra yaa'u dhiiga ijoollee Shaashamanneeti kuuwwan taa'eeti oduu bilxiginnaan giyaatu wajjiyyaa ijoolleen biraan immoo dhiigni isaanii ijoollee kichuu ijoollee daa'imman dhiigni isaanii dhangala'a. Itti himaa ijoolleen keenya warri sooshaal miidiyaa kanarra jirtan kulliin keessan ummata arsii lixaatiin arsii bahaatiin bahaa jedhaani maal argatan isaanii addatti maaltu saakamtu isaanii dhale addatti bilisummaa argatanii moosomba nyaataniiti as keessa jirtan ijoolleen arsii bahaa moosomba itti kutaniiti somba sareen sossoban itti kutaniiti gabba'uu didan bitamanii wanni isaan bahuu dhoogge maali yoo ijoolleen biraa dhiigni isii akka bishaanii dhangala'u yoo isaan taa'ani wanni isaan gadi bahuu dhoogge maali arsiin bahaa maal abbaa isaanii hojjetan wanni isaan hojjetan maali gaddeemtuuwwan manatti teettaniitiniin bilisummaan isinii dhufti dhiigni abbaa biraa ijoollee biraa dhangala'ee ijoollee gara biraa dhiigni dhangala'ee bilisummaan manatti isinii dhufti isin koola ijoollee Shaashamanneetiif ijoollee Dodolaa ijoollee Asaasaa jalatti galtanii isin naa teettanii namni biraa xiyyiitii dhugee laphee isaanii keessaa xiyyiitiin kukkuttee yaafteet isin teettanii bilisummaa akkanatti argattan farsoo dhuyidanatti fakkaatan farsootti galtan isinillee hafuura isinitti ba'a. Itti himaa ijoolleen keenya warri arsii bahaa kulliin keessan bayaati ummata wajjin dhumadhaa jedhaan ruhiin teessanillee afaanumaan baati malee irranumaan baati malee gara biraatiin hin baatu. Sunillee ruhii warra dhumatullee rabbumatu uume ruhii isaaniillee rabbumatu uume manattuu du'aa jirtanii gabbayaati falmadhaa du'aa jedhaan ijoolleen arsii bahaa kulliin keessan. Hin dhageettanii marti keessan yaa'aatii dhumaa jedhaan ummata wajjin. Manaa fuudhanii ajjeesaa jiranii bar. Manaa fuudhanii isaan fixaa jiranii bar. Kadhuma ta'aa jiru kun eenyuuf dhuma ta'aa jiru. Jawaar ka Harargeeti, Jawaar ka Shaashamanneeti, Jawaar ka Dodolaati, Jawaar ka Dabbaati, Jawaar ka Baalee bicha. Maal abbaa keessanii hojjettan warra arsii lixaa? Wanti isin hojjettan maali? Gurraa bicha. As baatanii xurumbaa keessan afuufuu bicha warra keessaniin gadi bayaati. Bayaa ijoollee biraa wajjin dhumadhaa jedhaani, bayaa uummata biraa wajjin dhumaa jedhaani. Warra hin bayini. Yoo ka baye jiraate ani hin beeku garuu dhageenye warra hin bayiniin bayaati dhumadhaa jedhaani uummata wajjin. Akkanatti bilisummaan dhufti yoo kun dhiigni dhangala'u yoo kun mana rafu riba gaarii rafu waliin dacha'ee akkanatti bilisummaan hin dhuftu. Kaarsii lixaa asumarratti dhaaba. Kaarsii bahaa asumarratti dhaaba. Amma namni an dhufuu fi heedu Oromoo gara biraatii fi warra Tuulamaati. Warra Tuulamaa keessattu ka ijoolleen teenna dhiigni isii yeroo mara faca'ee maaster pilaanii Finfinneetii jecha ijoolleen teenna dhumattee gandi Tuulamaa Oromoo namni isin gurgurate namni Oromiyaa gurgurate Oromiyaa kutaa 10 namni gurgurate ummata Tuulamaati wallaahi walitti himaati wajjiin deema. Walitti himuu dhabdanii kijibaa waliin shaffanina Oromoon takkaan maan hin dalagu. Oromoon takkaan hin dalagu. Ummanni kun waan Minilikitti amanuuf gabbayanii obboleessa ofii awwaalanii obboleessa ofii ajjeesaniiti har'a hiriira gadi bahuu didani. Sababbiin ummanni Tuulamaa hiriira gadi bahuu dideef maali jedhaa na gaafadha. Ummanni Tuulamaa ummanni hamaan akka isaaniin jiru. Maal gootan isinitti himu wayya shawaan ummanni shawaa badaan akka keessaniin jiru. Ijoolleen teena maaster pilaanii jettee dhumattee dhiigni isii dhangala'ee lafeen isii caccabdee Jawaar ilmi keessan Taakkalaa Uumaa ilmi Tuulamaa kooyyee faccee gaafa gurguratu Jawaar achirraa xalaata guddaa bitate. Nafxanyaan gaafa san irraa xalaata isatti taate. Kooyyee faccee Jawaar harkaa buuse deebisee gurgurate Taakkalaa Uumaa haganumatti achirraa gadi qoomamaa kunu haganumatti sareen isa nyaatti ka dhiiga haa caaluu awwaale Taakkalaa Uumaa haganumatti salphatte. Lafa Oromoo nafxanyatti gurgurattee lafti teennaan dubbatin jettanii yeroo meeqa Jawaariin arrabsitan. Ka akka Garasuu, ka akka Biraanuu Leenjisoo, yeroo meeqa ka akka Dammaqaa fa'a. Yeroo meeqa waa'ee lafa Tuulamaa wanni si galchan jiru jettanii Jawaar irra barreessaa turtan. Isin beeyinaa bar.
yaa bada gantoota yaa bada sanyii mililikii yaa bada sanyii goobanaa daace gantuun eessatti bilisummaa barbaaddi dura qofa arsituu silxaana nurraa fudhata islaamatu silxaana nurraa fudhata jechaaf dhiiga Haacaaluu tokkoffaa dharan Jawaaritti raguuf ilmaan Tuulamaa namni Jawaariin ajjeesus ilmaan Tuulamaati akkuma Haacaaluu ajjeesan namni Jawaariin hidhatti darbellee ilmaan Tuulamaati namni Haacaaluu ajjeesellee jarri ilma ofii Haacaaluu nyaatuun irraan hafin Jawaariin irraa hin gortin jedhamu namtichoon nafxanyichi kun addatti wanni godhe maali namni isa utubee namni Oromoo gurguratee Oromoo ficcisiisaa jiru ilmaan Tuulamaati Oromoo walitti hima ijoolleen teenna yeroo meeqa dhumatte balaa Finfinnee kanaaf yeroo meeqa lafeen isii caccabde ka guyyaa takkitti Finfinneen maal akka taate hin beeyne ka lukaan keessa ejjetanii hin beeyne Finfinneen teenna jedhanii Burraayyuun teenna jedhanii Sabbataan keenna jedhanii ijoolleen teenna dhumatte garuu isaan xajjii daraddarataniiti durboota ofii wajjin jiraatan durboota ofii wajjin xajjii dhugaa warri Tuulamaa xajjii amma hin aartii barre warri Tuulamaa tunni hin aartii barre akka waan jirtu warri nafxanyaan boojite salphatuuf taatanii ummata Tuulamaa salphinnatu isin tuquuf taya akka yeroo saniillee garritti baqattan hin jiru ummanni keessan ummata Oromoo garaa madeessee jira garri sochootan hin jiru ummata wajjin ummata jalaa goraa warri ummata ukkaamsitan warri silxaana godhattanii Abiyyi wajjin ummata Tuulamaa ukkaamsitanii ummata Amboo ukkaamsitanii irra teettan harka irraa fudhadha hin salphattanii harka irraa fudhadha akka har'aa kanan jirtu jijjiirama dhufe Oromiyaan bilisoomti bakka seentanillee hin qabdanii warroonni har'a ummata Tuulamaa ukkaamsitanii islaamatu amantii silxaana nurraa fudhatu edha jettanii Abiyyiin achirratti qabdanii odoo obboleeyyan keessan dhiigni isaanii akkanatti dhangala'u odoo lafeen isaanii ijoollee daa'imman akkanatti caccabdu xiyyiitiin si itti jettan saroota poolisii isin bira ummata Tuulamaa Oromiyaa namni gurgurate isini Oromoo namni gurgurate isini Oromoo kutaan 11 kutaan 10 gadafte akka Shawaan isin gurguratetti quba qabaadha wajjin jirraaf kijibumaan hin gargaarina ummata kana Oromoo wajjin jirraa Oromoon tokkicha ta'u Jawaar Muhammad tokkicha godhe kuni beekamaadha garuu har'aaf namni Oromoo gurgurataa jiru ummata Tuulamaati waan Minilikitti amananiif waan alaabaa Minilikitti amaniif waan mana isaanii alaabaan hubboo maramtee teettuuf waan alaabaan Lummuxxiin hubboo irra Tuulamaatiin maramtee teettuuf har'a isatti amanuuf Oromoo takkitti wajjin gabbaanii tarkaanfii fudhatuu dide warri Tuulamaa warroonni balaaleffattan Oromoon takka jettanii wanta harka irra qabattan hin jiru balaaleffatamuu qabaata ummanni kun gadi baame warri Tuulamaa warri ijoolleen teenna isaa jettee yeroo meeqa dhumatte gumaa ijoollee teenna ta dhumatte kafaluu qabaata Shawaan ijoollee teenna ta maaster pilaanii irraa eegaltee dhumatte gumaa ijoollee kutaa 10 kafaluu qabaata ummanni Tuulamaa nafxanyoonni irraa kafaluu qabaatti har'allee kaleessallee isaaniif dhumatanii har'allee zuuri meeqaffaa nutti deebi'e dhumti kun maali isaan wanni Oromoo fakkaatuu didanii wanni akka silxaana kanaaf jecha gantuu tayanii gantuutti qixxaayanii silaa sanyii goobana daacee irraa maal eegan silaa sanyii Minilikii irraa maal eegan goobani daacee intala Minilikii fuudhee bar sanyii isaaniiti ummanni kun wanti irraa eegan tokko hin jiru ummata akkanatti najisaayee bade'an ummata Tuulamaa kana arge ummata mataa gadi najisaay ummata bada yoo isaanii jedhee ijoolleen baatee dhiigni isii dhangala'u yoo isaanii jettee ijoolleen dhumattu maal eega ummanni Tuulamaa lafa tana barka irraa fudhatan ijoollee isaantu ofirraa lolee maaster pilaanii buqqisee ofirraa ijoollee kutaa 10 itti dhumatee bar isaanii wajjin obboleeyyan keenna jedhanii ummata jazaan beeyne Jawaar Muhammad barorra Tuulamaa jedhee isin waamsise ofirraan fattanii jirtan nafxanyaa jalatti har'a namni isin duultanii namni dharaa ragaa itti baatan isin taakkalaa uumaa rabbiin jazaa keessii kafale achirraa qaarite atillee atiin dhiiga Haacaaluu awwaalte dhiiga obboleessa keetii awwaalte rabbiin achirraa si qaarise sillee
lafa Oromoo gurgurattee lafa Oromoo cabacabdee maftii lafatee narraa Jawaar Muhammad maal qaba lafti ta Oromooti jettee lafti ta Tuulamaati jettee lafa odoo cabacabdu achirraa gadi buute. Adaanech Abeebee achi kaaniimi boru ganama ji'a lamaan har'aa kan ji'a har'aa irra hin jirtu Adaanech Abeebee nafxanyatu qabata bakka isiisan. Lafa ilmaan Oromoo ijoolleen Oromoo kutaa 10 keessa isinii wajji dhumattee jette har'a isin gabbaatanii ijoollee wajjiin nam tokko warri Tuulamaa socho'uu didee warri Shawaa socho'uu didee hiriira ba'uu didee karaa cufuu ijoollee gargaaru midhaan keessan kan ka Finfinnee seenu dhooggattan midhaan gara biraatii seena karama cufuu ijoollee gargaaru didee warri Tuulamaa ani Finfinnee matan odoo maqaa isin dha'uu baatanii citaa gurra kaadhee isin odoo dhaga'uu baadhe Finfinnee warri Tuulamaa gurguratee keessaa yaa'e gurguratanii keessaa baqatanii Finfinneen ta nafxanyaati warri Tuulamaa homaa irraan qabu nafxanyatti gurguratteet warrumaan Tuulamaa tun haraqeen dhuydeeti ijoolleen ta'e namoo sababa Finfinneetiif dhumti yeroo mara sababa Finfinneetiif maaluma abbaa isaaniiti wannummaan isaan yeroo mara wajjiin ba'uu didanii ummata maaster pilaanii irratti dhaabate wayyaalee kaafnaan ummanni Tuulamaa kun waa takkaaf gabbayee dubbatuu dide waa takkaaf booji'amanii ummanni kunniin booji'anii nafxanyaan booji'amaniiti nafxanyaa jalatti galanii wanni ilmaan Oromoo kakaleessa wallaahi kakaleessa Dr. Itta'aanaa Habtee jedhe sun waan Oromiyaa tana maru jechisaas waan Oromoo tana mara sochoosu natti fakkaate. Garuu ijoolleen Jawaariif jettee keessattuu ijoolleen Harargee ka dabrellee rabbii warra jannataa isaan haa godhu. Rabbi jannata firdawsiin isin haa hiru. Jannata olaanaa rabbiin isin haa hiru. Jawaariif jettanii guggubattanii xiyyiitiin. Jawaariif jettee ijoolleen Harargee akkanatti xabbasamte. Arsiin inni keessaa dhalatee gosaan arsii tokkichi gadi ba'uu dide arsiin baha. Harargeen har'a odoo Oromoon guutuun akka Harargeef akka Shaashamannee taate akka arsii lixaa taate har'a bilisummaan fagoon jirtu bilisummaan dhufte. Maal godharre gantuu ilmaan Tuulamaa ilmaan Shawaa gantuu tanatu Oromoo sakaale. Ummata gantuu ummata gad'aantu ummata haraqee farsoo malee wanna biraan baafne. Ummata xajji jalatti daraddaranii gaabii nafxanyaa uffattee xajji magaragalchaa ooltu bakka geette maratti mana farsoo keessa teette. Yaa ummata malakkaaf farsoo yaa ummata malakkaaf xaasaan buqqee keessan keessatti wal gahe. Yaa sakraannan yaa ummata sakkaaraami. Lafa ijoolleen teenna isinii deebifte bar lafa maaster pilaanii irraa ijoolleen deebifte Jawaar isiniif jedhee xalaata bitate Jawaar hinaaduuf mana hidhaa keessatti galchitanii ilmaan Tuulamaa. Nafxanya masanii akkanatti ila luka dhiixanii kaatanii bishaan luka irraa dhiixan nafxanya shokotoota sanii luka irraa dhiixa warra qumxaa san surree isaanii miiccitanii bishaan isaa dhuydanii jiraattan malee tasuma garri sochootan hin jiru amma booda. Oromoo akka yeroo dukkanaa ofitti isin fuute san hin se'ina. Gabroomtanii gabrummaa jalatti soolii nafxanyaa jala dachaatanii bultan ilmaan Tuulamaa. Likkii keessan isin beekaadha kanaaf isin burraa isee mililikiyoosan. Kanaaf olii gad isin bittinneesse lafa keessan irra. Miizana keessan isin beeka. Isin keessatti galee isin keessa taa'ee miizana keessan argee isin hurgufe yoosan namtichi qomaaxichi cittaammichisu. Isinuu cittaammaawwan san warri Tuulamaa. Maal nama gootu wanni nama gootan takka hin jiru dalagaa teessan ila ciniinnadhaatii gadi liqimsa gorora wajjiin gadi liqimsa dalagaa teessan dalagama teessa isin hin jenne malee lafaa fuunee isin hin jenne sakkaruu malee kuftanii akka sareetitti karaa irra bulee sareen afaan isin arraabuu malee faayidaa takka hin qabdan ummata faayidaa hin qabne ummanni Oromoo gurguratu ummata kana ummanni kaleessallee Oromoo gurguratu ummatuma Shawaa kana goobana daace. Ilmaan goobana daacee bar ummata bar arsii harkaa fuudhee Taaddasaa Birruu fannisiisee bar ummanni kun ummata kana ummata namaa miti akkuma kaleessa Taaddasaa Birruu fannisiisan ammallee Haacaaluu ajjeesisiisan ummanni kun harka dhiigaati ummanni Shawaa kunniin isaan warra harka dhiigaan tacamaallaqame camlaaqaa warra harka dhiigaa warra dhiigni namaa harka keessan keessa jiru. Gabbayaati ummata Tuulamaa ummata Shawaatii waan jalaan jette jedhaati beerri amaamaa maradhaati gadi yaa'a.
isinitti himuun barbaachisaadha. Fudhadhaa nama waan jedhina gabbaatanii nama arrabsinaati dalagaa ganda keessaniiti fudhadhaa. Gabbaatanii nama arrabsuuf ijoolleen tuulama tasa gadi baatan taana takka takkaan gadi baan takka takkaan tarkaan filaalessa arrabaan isinirratti fudhadhaa. Takkittiin teessan gadi ba'aa waa dubbadhaa. Hin jirtanii waa dubbattanii yoo faraqee farsoo jalaaf xajjii jalaa kaatan dubbadhaa. Maaf ba'uu diddan ummata wajjin maa cufuu diddan karaa. Islaamummaan arsii farargee tana keessatti guddatti sababa islaamummaa tana jibbitanii. Sababa nafxanyaan isin boojitee islaamummaan feene sababa kanaaf jecha gabbaataniitiin ilmaan Minilik jala karaa cufuu dadhabdan. Isin kadhatanii bishaan irraa kutaa bishaan achi deemu jedhanii isin dadhabanii yoo bishaan irraa kuttan haraqee farsoo dhabdan. Waan haraqee farsoo dhuudan argattan kaamusinnaa nyaattanii sakraanna yaa ummata sakraana mataa farshoo. Ummatuma kanatti na bobeessa. Ummata faayidaan qabne ummata takka faayidaan qabne adaa isaan kaleessaayyuu mallasiin wanna Hayilamaariyaam Dassaaleny ofirraa buusuuf akkasitti wanni isaanii dhoowe qabsoon isaanii dhoowe ginci keessa isaan adaa wayyaanee ofirraa kaafnaafi gaafa sanuu wayyaanee ofirraa kaafnee nama nu fakkaatu qabanna nama amantii kennaa jechaaf yoo sanuu adaa akkasitti hiriira baatanii hiriiraan dhootan. Nusi wallaale shawaan sakkaaraami anin beekamaa shawaan ganda kenna kiyya wajji guddadhee miti wajjin jiraadha nu keessa ciisanii isaan baraadaan isaa abbootii akaakayyuun kenna fuudhanii ofirratti galchanii ummata shawaa kanneen baqatanii nurratti galaniit gaafa bayyanatanii waggaa takka gayan nun jedhan akaakayyuu kissiif nutti yaa'an jedhan lafa kenninee fi isaan bakka mara isaanii qopheessinee lafa qonnaa lafa mana itti ijaaratan kennanii fi akaakayyuun kenna. Boodarra gaafa bayyanataniitiin nargufatanii jedhan warri abbaa biyyaa ta'e ka kissiif nutti yaa'u isaan ta'e jedhan. Ummanni kun gantuudha bar ummata kana gantuu irraa kiraati bar ummanni shawaa kun gantuudha bar ummaan isaaniitu. Ani warra asirraa iyyuu kanaaf jedhee bakka hin kennuuf ummata shawaati. Yoo isaan gabbaanii akka ilmaan Oromootitti gadi bayanii falmatanii ilmaan Oromoo wajjin dhaabatan gaafa san wal kabajna. Gaafa san kabajaan ummata shawaati kennamti. Yookaan sakkaaraamiin naalolee sakkaaraamiin akkana ta'e jedhee ummata sakraana waan isaan jajuun qabu. Gabbayaa ummata keessan warri bakka jirtan warri biyya alaa keessa jirtan ijoolleen shawaa ummata keessaniin gabbayaa isinii himee jira bar Dr. Itta'aanaa Habtee haga isinitti himu akka inni isinitti himeef sagaleen inni isinitti bilbile sun maashaallah tabaarakallaa sagalee silaa Oromiyaa san kutaa 11 sochooftuun isinitti himee bar tuulama ol ka'aa lafaa isin irratti tuulanii maal kaatan isin zihiriin isin dhamaasanii zihirii isinitti godhanii sakaalamtanii bakka jirtan mara eessaa ol kaatan dhukkuba isinitti afuufanii jiran nafxanyaa. Ruuhi mateessaniif akka jawaarii loltanii jawaarii mana hidhaa keessaa baaftan salphaadha. Ruuhi mateessaniif iyyuu isin booji'amtanii jirtanii nafxanyaan isin boojitee jirti gabbayaati iyyadhaati ofirraa namicha kana ofirraa buqqisa. Silxaana iyyuu isinuu qabadha akki ummanni silxaana isinirratti qabatee islaamni silxaana isinirratti qabatee isin balleessu haa hafu abbaan amantii biraatu haa qabatu gabbayaati iyyadhaa salphattanii ilmaan tuulama gabbayaati iyyaa iyyisiisa sareen isin nyaatti dura isintu gabrooma isin sareen nyaatti isintu finfinnee marsee jira isintu huddeen buqqa'ee dhabama taya isintu ila daaraa kana taatanii lafee teessan waraanaan isin caccabsee daaraa isin godhaa biyya. Akka har'a isin kadhate kana Oromoon gaafa biraa isinii ka birmatu hin jiru. Oromoon isinii birmatee tuulamni obboleeyyan kiyyana jalaa dhumate jedhee Oromoon isinii birmatee amma booda isinii dhumu hin jiru dhumtan malee adda teessan. Nam tokko isinitti hin birmatu ilmaan tuulama. Oromoon isinitti birmatu hin jirtu. Gaafa rakkoon biraa namni yoo ibiddi isin qabate Oromoon isinirraa dhaamsitu hin jirtu amma booda. Akkasitti ibiddi isin fixa malee gaaza isin naqanii akkasin nafxanyaan gaaza isin naqxee isin barbadeessiti malee warra tuulama nam tokko ibidda isaanirraa dhaamsuuf hin deemu. Isaan akka Jawaar achi keessatti du'u alaamaan isaanii akka inni gadi hin baane odoo isa du'aaf eeydan
isa rabbiin isa dhaqqabee rabbiin du'aayin isaa godhan isa dhaqqabdeet rabbiin inni qabate isa dhaqqabeet warri du'a jawaarii hawwitan dhabama ta'uu teettan rabbiin dhabama isin godhuuf ta'a rabbi zulzaalaa isinitti haa buusu ilmaan shawaadha dachiin isin haa liqimsitu ummata dachiin liqimsite isin ummata ganamarraa haga galgala akka oromoon tun miidhamterraa miidhaa oromoo mata dureedhaan keessa deemu isini badagantuu waan akaakayyuuf abaabayyuu keessan goobana daaceen tala mililikirraa dhaaltan ammallee ittumaan jirtan shawaan arrabsamullee qabaatti irra deemamte ummanni shawaa yoo arraba hifate ka'uu qabaata oromoo wajjin yoo nu arrabsan jedhe ummanni shawaa ka'uu qabaata yoo kaan arrabsamuu tarkaanfii laalessaa irratti fudhatuun ummata shawaa dirqama oromooti ummata agaazzazi ummata akka fardi yoo bineensi nyaatu yoo duubaan bineensi itti ejjatu lafuma dheeda ummanni shawaa akkuma farda yoo bineensi duubaa ol fixu duubaa nyaata bineensi farda duubaa bineensi farda nyaatu sanitti odoo manafxanyaan asii rasaasaan isaan fixu isaan xajjiif farsoo araqee faa dhugan fuundura haga afaan isaanii xiyyiitiin dhommoysanii xiyyiitii keessa baasanitti warra akka farda lafa dheedu lafa yoo dheedu bineensi duubaan nyaatu haraqee farsoo dhugan ummata shawaa kan arge ummata dhukkubsan ummata coraan isaaniin badanne jecha ummata dhagaa maqaa oromoo namni nyaate namni maqaa oromoo kutaa 11 nyaate ummata shawaati ummata salphata ummata mataa haraqee ummata mataa farsoodha deema farshoo dhuga xajjiin kale moodheen ganda akkasii isin jala ummata oromoo wajjin ummanni shawaa yoo isin gabba'uu baattan ila arrabni maaqabii gugurdaa isaattu isinirratti bu'uuf ta'a maaqabii gugurdaa isaa ka'eennullee isinirraa ol kaasee hin dandeenye maaqabiin gugurdaan isinirratti bu'uuf ta'a ummata shawaadha ummata of hin beeyne ummata hin damma'e ummata silxaanarraa buunaa fi islaama silxaana nurraa fudhataa fi abiyyi wajjin mari'attanii abiyyiini kursii jalatti qabda wallaahi abiyyiin kufa wallaahi abiyyiin ila hin kufaa miti hin dhabama achirra salphinni isin seenu salphinni isin tuqu waan isin taatan bicha yaa ummata shawaa huma isin taatan yaa bada gadhoota isa jalatti galtee akkanatti ukkaamsitee ummata irra teettu tana waan isin taatan gaafa inni kufe mootummaan bariyoo kufuu ga'u geerraruu nama leessaati sabbaa keetitti na yaadatte akkasii ummanni kun arraballee ummata badaduu miti jechallee ummata badaduu miti ummata rifatuu miti ummata dhagaa gurratti tumanii jedhanii ummata homaa ittiin mul'atan ummata ta amantii san malee homaa ittiin mul'atan amantima san islaamatu amantii silxaana nurratti qabataa fi ummanni kun mililikii wajji dhaabataa jira waan biraatiifi miti maaliif intala mililikiittu isaan hore nitin goobanaa daace kana waan ta'eef kunniin ummata dhaga'uu miti garuu oromoon biraa hoo maaliif hafte maaliif bahuu didde meeti oromoon biraa meeti oromoon jimmaa akkuma isinit dhaadatanii isinirra horrisan saniini warruma qiraaqemboo sooshaal miidiyaa kanarraa iyyitu tanniin kolkollee kuulloo tanniin isaanuma sodaattanii bahuu diddanii ummanni jimmaa meeti ummanni jimmaa guutuun ka bahe meeti ka hiriira bayan meeti iluu abbaa boor maal ta'e maaltu bahuu dhoowge ummata kana jimmaa iluu abbaa boor arsii bahaatii mee haa ta'u ummata nama kutaa oromoo wallaggaa baay'ee tokko baay'ee isaanitti illee fe'uun hin barbaachisu haga tokko isaan illee bahuu qabaatanii mormii ofii dhageessisuu qabaatanii waraanatu irra jira wallollee akkasii ummanni wallootiif ummanni wallaggaa kun dararaa guddaa qaba ummanni kun wanoo maal ta'e maaltu isaan muudate rakkoon isaan gabbahuu dhoogge maali
arsii lixa arsii bahaatii fi jimmaa fi iluu abbaa boorillee haraqee manatti fidanii fi haraqee farsoo manatti itti baatanii warra keessani maaliif ba'uu dhaban kunniin maaltu baya isaan dhoogge yoo haraqee rakkattanii jettan haraqee birrii haraqeen bitattan isinii kennina warroonni arsii bahaallee jechuudha yoo haraqee dhuguu barbaaddan birrii haraqeen bitattan isinii ergina ummata wajjin baya birrii abiyyi dhiisaati farsoof haraqeellee warri barbaadu hubboon isinii birrii isinii erginee hubboon isin jala haa dhaaban yookaan baarmeliidha hin jiru ijoolleen biraa dhumataa yoo kuwwan ol dacha'ee tataa'u oromiyaan tuni bakka lamaa sadii miti oromiyaa makutaa 11 oromiyaan takkitti ma oromoo wanni jedhamu kutaan 11 oromiyaa matakkitti maaltu ba'uu isin dhoogge isin maal ta'e warri jimma maal ta'e iluu abbaa boor arsiin jawaar abdate keessattuu hararge maaf ijoollee shaashamanneetiif ijoollee asaasaati kulloon dhufina abiyyiif niitii abiyyi ammattee yeroo as jala dhuftu hin qabdu lammata asitti hin deebitu jahannabitti tarteeti yeroo biraa maaltu isin ba'uu dhoogge asirra warri teettaniin alaaltan ijoolleen teenne ijoolleen arsii bahaa warra keessanitti iyya warra keessaniin isin finna jedhaani yoo isin gadi baatanii jawaariif jecha jawaariin hidhaasan keessaa baasuu qabaattan arsiin bahaa kun bargarre arbaaguu kun gosa jawaariitii bar maal abbaa keessaniittu isin muudate isin addatti maaltu isinii dhale sakamtu isinii dhale wanni gabba'uu diddaniif ummata wajjin bayaati ijoollee dhumattu wajjin dhumadhaa jedhaan warra keessaniinillee wanni calliftanii shaashamannee fi asaasaa fi dodola jalatti koola qabattaniif takkallee hin jiru warri arsii bahaa kunni haa galatooman ijoolleen garuu ijoollee isinii haa jannata ol'aanaa rabbiin isinii haa kennu warra gara akiraa deemtanillee homaa miti rabbiin isinii haa araaramu warra ijoolleen nu jalaa dhumatte rabbiin isii haa araaramuuf galanni isii jannata isii haa ta'uuf warra gadi bayee akkanatti dhumate kana kaawwanoo galanni isaanii farsoo faraqee haa ta'u jennaan kaawwan shawaa tuulamaa irraa eegaliiti arsii bahaa irraa eegaliiti jimmaa fi iluu abbaa boor isinii galanni keessan haraqee farsoo xajjiifa isinii haa ta'uu isiniin jennu wanni isin galatooffataniif tokkollee hin jirtan isin ani warroota amma maqaa dhahe kana keessa warri ammaa maqaa laakka'ee dhahe kun guutuun isaanii akka biddaana bobeessan waan walloof wallaggaan hin ta'in alatti maal abbaa isaaniittu ba'uu isaan dhoogge kanniin rakkoon isaanii maali shawaan herrega keessa hin jirtu shawaan eksi guddaa isaan irra kaa'uudha shawaa walitti qabanii warra xajjii sanniin warra xajjii jala daraddaran san eksi guddaa irra kaa'u ummata shawaa eksi kaachirraa olafi haraqee farsoo mataa wanni gugurdaniittaniif ummanni shawaa farsoo faraqetu mataa keessan keessatti wal ga'e eebjuun keessan farsoo faraqeedha lafa wayii kaaree takka gurguranneetiin farsoo dhuyna lafa wayii kaaree takka gurgurannee haraqee dhuyna leetiriidhaan qabannee xajjii dhuyna rakkoon keessan kana ummanni tuulama ila nafxanyaan yoo oromoon biraa harka isin jalaa fudhat akkana guysitee finfinnee keessaa isin yaafte warra tuulama takkittiin teessan finfinnee keessatti naftan takkittiin teessan oromoon biraa bakka ofii oromoon biraa nafxanyaanu keessa jirtu uf keessaa kaaseeti mana isaanii sanitti gala tuulama hoo luka nafxanyaa dhiixee haa jiraattu dalagaan teessan tana durillee zabanyaa isaanii taatanii jiraattaniimi ammallee luka nafxanyaa dhiqaatii jiraadha warri tuulama udua godhaafi nafxanyoota harkaan akka udu'anne qofa nafxanyaan harka akka dhiqan ka islaamaallee akka harkaan udu'an goone nafxanyoon warri tuulama warri shawaa godhuufi gabaata nafxanyoota udu'a dhabama tayaa isin ummata waa takka ittiin dhagaam haraqee farsoo xajjii malee waan sadiin kan malakkaa xajjii mataa keessatti daraddar warra tuulama foon illee nyaatani haraqee bichaa argatan isaan
sakkaranii gangalatanii dhoqqee dhiitamanii galuudha galgala isaan ka beekan. Oromoo biraa Oromoonni biraa Jawaariif jecha Jawaarii jedhaati hiriira baya odoo Jawaariif bichaan taane ufiif jecha hiriira baya ummata dhumatu wajjin dhumadhaa gabbayaati. Warra Tuulamaa hisaaba keessaa dhiisa warra Shawaa herrega keessaa baasa. Isaan warra farsoof lafa kaaya isaan warra atalaadha. Warra Oromiyaa gurgurate warra Oromoo gurgurate warra diinatti galee Oromoo gurgurate warri Oromoo gurgurate warra Tuulamaati. Ani duras jedhe har'as jedhaatumaan jira. Ani warri Tuulamaa na jibbee wanda na godhu sin qabu na jaalatee wanda na godhu sin qabu. Garuu dubbiin jirtu tanuma itti muudha. Seenaa keessatti jaarraa 21ffaa keessatti seenaan xuraayaan ummata Tuulamaatti galmaa'ee ta'a. Goobana daaceetitti dabalame. Hin beeyna bar ijoollee Tuulamaa waan asirraa jedhaa baate. Harakeeti immoo gadhaaban dhuguwaan. Asirratti waan jedhaa ijoolleen Tuulamaa baate hin beeyna bar. Ijoolleen Baalee wanni gabbaateen irratti laayivii yeroo mara waa'ee Finfinneetiif laayivii irratti waraabduuf Baalee yeroo ba'een beeka jecha ijoollee tanii. Finfinneen irraa fudhatuuf gabbaanii ganama galgala laayivii waraaban jedhaniit ijoolleen Tuulamaatuun yeroo maaster pilaanii sana haasa'aa baate. Haga maaster pilaaniin tare'as akkana jedhaa baate. Ummata kabajaalleen beeyne namni kabajaa isaanii godhee kabajaan beeyne. Ummata Oromoon nuu dhumatte jedhee galata Oromoon galfan. Ummata Finfinneen irraa fudhatuuf Arsiin gabbaatee ganama laayivii irratti waraabdi jedhee warra Arsii himatu. Arsiin yoom lafa dhabe? Lafa magariisa qabna nu ta'a ajaa'iba fakkaattu. Yeroo lafa Finfinnee teessan fudhatuuf deemnu tasumaan qabu Arsii. Akkasi quba qabaadhaa warra Tuulamaa. Achirraan Oromoon biraa immoo isaan laaltanii ummata wajjin silaa isaan gabbayanii eeganiiti wallaahi odoo waa'ee waan Finfinnee taate odoo dubbiin tun dubbii Finfinnee taate haga Tuulamni gabba'utti haa qosee fi morma isaanii irra dhaabaniin dubbatu Oromoon biraa sida. Haga Tuulamni gadi ba'utti odoo dubbii waa'ee Finfinnee taate dubbiin garuu waa'ee Finfinneetii miti waa'ee Oromiyaatiif Oromooti. Waa'ee Finfinnee bichaa odoo adda taate haga Tuulamni gadi baatee iyyitee iyyisiisamtee seefiin morma isii irraa iyyutti nam tokko gadi hin ba'u sila. Garuu dubbiin galteen namatti galte tun dubbii Jawaariin fa'aatiif dubbii Oromiyaan zarafamaa fudhatamaa jirtuuf. Ummata gadhe. Sheer godhaa viidiyoo kana qaataa bilbilti ijoollee Tuulamaa garaan gubate har'a. Gubattan moo dhiifattan. Bishaan itti dhugaa bishaan qorraa firiijii keessaa fuudhaati bishaan qorraa dhugaa ijoollee Tuulamaa. Faayidaan takka hin qabdani. Odoo faayidaa qabaattanii biyyi keessan isinirraa fudhatame har'a cadhiftanii raftanii ol dachaatanii akka waan Oromiyaan ta abbaa biraa bichaa taate akka waan Oromiyaan ta kutaa biraa bichaa taate. Haartistoonni ribxee dubbatuu diddee hayyuun beekaan isaanii dubbatuu didee odoo beekaa isaanii fuudhanii keessaa hidhan warra Tuulamaa lafti fudhatamtullee teessan ijoollee dhumattullee teessan haartistoonni bar gaalii daadhii galaanirraa eegalii haa caaluu itti dabalii ammallee warra naanneeffataa jiran kanarraa eegalii ijoollee dhumataa jirtu ijoollee teessan ijoollee kutaa biraatiimti. Haartistoonni namichi nafxanyichi kun naanneeffataa jiru ijoollee Tuulamaati ijoollee biraatii miti. Ijoollee teessan haga takka takkaan aartistii Oromoo tanniin guuranii isaan fixanitti qofa hin dubbatina. Hin shokoysina. Awwaalataniitumaan haraqe dachaan isaa dantaa isaaniitii miti. Nabsee amaaru jedhaniitumaan biyyee galabaa ishiidha haa godhu jedhanii biyyee irra garagalchanii haraqeen eessa jirti jedhanii achumaan mana haraqee dhaqanii bar. Achumaan awwaalanii ol deebinaan shawaan manuma haraqee dhayti bar. Gara biraan dhaytu. Maa hin beeynaan. Warri booya dhufe namni du'ee booya dhufe awwaalee yoo deebee mana haraqeetitti gala warri Tuulamaa. Shawaan
Marayyuu bara ofiitti tuggaltu. Achiin xaasaa soqaa magaalaa keessa deemtee yoo nama awwaaltee dachaatu. Warra haraqeedha. Aartanii ibiddi isinirraan boba'e malee ani ima isin dhiifne. Ima isin hin dhiifne. Ani shawaa akka kijiban taane shawaa wajjin guddadhe. Shawaa garaachatti guddadhe. Wal beeyna warra shawaa. Xaasaa bicha. Xaasaa jala kaa'u isaa. Booyaniitumaan ol deebi'anii beekaa ofii awwaalataniitumaan ol deebi'aniiti. Biyyee galabaa ishiidha haa godhu, biyyee galabaa isaa haa godhu. Biyyee itti haa salphisu jedhaniitumaan mana farsoo dhaqan isaan xaaxaan qaban nama du'e irraa isaan. Hajaa irraan qaban. Waan fedheen du'e dhibamee du'e namni ajjeese ummanni shawaa kun akka hin beekutti awwaalanii mana farsootitti qixxaayan. Nama san awwaalaniitumaan mana farsootitti achumaan goranii farsoo dhugan. Farsoo bira lixataranii hin danda'an. Gubadhaa ijoolleen tuulamaa gubadhaa ibiddi isinitti haa qabatu. Farsoodha isin kabeeytan farsoo fi haraqee malakkaa. Mataan Shimallisii maaliif akkana guddata beeytanii? Xaasaan farsoo mataa isaa keessa jira. Malakkaan haraqee mataa isaa keessa jira. Bilqaadiin xajjii mataa isaa keessa jirti. Shimallis Abdiisaa jechuudha. Warra mataa haraqeedha. Warri eebjuun isaaniillee eebjuu haraqee. Ilmaan gumaadha. Ilmaan ofii nyaattetu jawaarii badada. Ilmaan haa caaluu nyaattetu salphinni isin haa caaluu nyaattan dhugaan haa caaluu inuma baati. Wallaahi billaahi dhujaan haa caaluu taakkalaa uumaa. Kaarraa mataan si dhaabee nafxanyichi dalagaa irraa si ari'e ummata kee keessatti deebi ummata kee keessa dhaabadhu. Ati haa caaluu ajjeesisiifte malee badii baay'ee illee hin qabdu harki kee illee baay'ee dhiigas hin qabu. Adabadhu ummata Oromoo keessatti deebi. Ummata Oromoo wajjin dhaabadhu. Ati garuu gumaa haa caaluu gaafa Oromiyaan bilisoomte gumaa haa caaluu ummata Oromoo keessaatti deebitee jennaan Oromoo bal'otu sirraa kaffala. Akka taa caaluu ajjeefte dhibbarraa dhibbatti beeyna. Abbaa biraatitti lallaaquun himan taane Oromoo jirtu bira. Kabajaadhaan ummata Oromoo kabajaadhaan si gaafannaa. Jaalala siifillee qabna taakkalaa uumaa. Ati badiin ta'e guddoon lafa Oromoo gurguratu haa caaluu ajjeesisiisu. Haa caaluu ajjeefte dhugaa yoo ati baafte Oromoon gumaa sirraa kaffalti. Oromoon sii fixatti. Oromootu sirraa fixa gumaa. Oromoon aadaa ofiitiin sirraa qabdi. Eegachirraa gadi salphatte deemi Oromoo ta'e wajjin dhaabadhu amma booda deebitee nafxanyaa jala dhaabatini. Baay'ee illee harki kee dhiigan qabu. Dhiigaa caaluu galaafattenutu sirraa kaffalaa gumaa. Lafa gurguratte malee baay'ee illee nama ajjeefteen beeytu ati. Jawaariin hidhatti darbitee haa caaluu ajjeesisiiftee jawaariin hidhatti darbitee. Jawaar fayyaa ta'eeti nagaa mana san keessaa yoo gadi ba'e. Badii kee yoo ati Oromoo as deebite Oromoon sii dhiifti. Kaa caaluu ajjeesisiiftellee gumaas nutu sirraa kafala. Oromoo keessatti gaafa ati deebite. Yoo ati cadhisee akkanumatti harma beera nafxanyaa sukkuuma jette. Qabriin teetiin ta beera nafxanyaallee takkitti akkasi quba qabaadha. Ummata walii galtaniitiin achi keessatti taayee coggaarritti turuu qalamtee ala bulte fakkaattu san wajjin ani maqaa isiillee dha'uuna isii maqaa dha'uun jibbaani nama mara keessa isi mana jibbisiisa waan akka taayee jedhaniin san isii hin jaaladhu ani maqaa dha'u Oromoo mara ijoollee warra achi jala deemu kanniin keessa nama akka taayee maqaa dha'u maqaa isaa dha'u mana jibbisiisan taayee ma jedhee maqaa dha'u isuma jibbaani. Nadhittii gurraatti akkasitti ijoollee Oromoo nagaa keessa jiraadhaati. Ijoollee teenna jajjabee teenna qeerroo biyya keessaa galatooma. Ani ka jedhuu barbaadu asirratti ijoolleen hasaasaa dhaamsawii dabarsitee jirti. Mucaan hasaasaa ka waraana makalaakaa keessaa baay'inatti fakkaatee mucaan suni ijoolleen hasaasaa dhaamsa sirritti mucaan sun gabbayee mucaa waraanaati. Ummanni kiyyan dhumatu jedhee waraanatti ummatatti dabalamee mucaan sun ummata wajjiin seenaa Mustafaa hojjedhe jedhee ummata ofiitti dabalamee jira. Mucaan sun dhaamsa jajjaba dhaamatee jira.
waan qabdan maraan Oromoo nu bira dhaabadhaa jedhee jira mucaansu waan qabdaniin nu bira dhaabadhaa mallaqaan nu bira dhaabadhaa yaadaan nu bira dhaabadhaa jedhee yaada namarratti yoo dhaga'ee jira Oromoo mucaasan bira uummata akkana jedhu kana bira haa dhaabannu uummata kana haa gargaarru ijoollee Harargeeta akkanatti dhuyitisii caccabde tana ta dhuyitisii jiidde tana bira haa dhaabannu ijoollee Arsii Bahaa lixaa bira haa dhaabannu Oromoo duniyaa jibbaa rabbii keessanii jedha kiisa keessan laala birrima guduunfattanii Itoophiyaatti hin darbina birrima guduunfattanii baankiin kaayina birrima jala keettanii kiisii duubaa irratti hin taa'ina harka keessan kiisii keessa kaayaa harka keessan kiisii keessa kaayaa kiisii keessa ol fuudha ijoollee tana haa gargaarru ijoolleen Suud Arabiyaa keessa jirtan warri Suud Arabiyaa jirtan Jiddaa fi Makkaan jidduu jirtan mallaqa walitti buufnee ijoollee tanniin bira haa dhaabannu warra nu bira dhaabadhaa jedhan kana bira haa dhaabannu yoo dhageettan yoo dhagaa gurra isin kaa'uu baatan ijoolleen gargaaraa jettu tana ijoolleen tuni warra bar mana bitattanii biyya keessaa qabdantu jira warra mana ijaarattanii biyya keessaa qabdantu jira mana san akkamitti galuu edda yoo har'a ijoollee akkana dhumatu tana bira dhaabatin yoo har'a warra nu bira dhaabadhaa jedhe kana jalaan awwaatin yoo har'a warra du'eetiin ijoollee caccabdee dhuyitisii jiideetiin mana yaalaa waan yaalamuun qabdu tana bira dhaabatin mana san keessa mana sanitti galuu eddanii amma dhugama rabbii dhiiga ijoollee tanaati mana bitattan yookaan ijaarattan sani galuu eddanii ijoollee tana warra nu bira dhaabadhaa jedhu kana birallee dhaabanne warra akkanatti dhuyiti isaanii jiidee dhiigni isaanii dhangala'eeruu hin bira jiru kanallee haa mallaqa waliin buufnee bira haa dhaabannu yoo ka dhageettan ta'e ani hin beekulle namni nama jalaa hin awwaatu namni waan jedhaniin hin dhaga'u birrii irra teettan ijoolleen Makkaaf Jiddaan keessa jirtan bichaan wal geennee waliin nu ga'ati warra nu gargaaraa jedhu kanaaf warra miidhame kanallee